Subscribe naaf godhaa, share naaf godhaa, subscribe naaf godhaadha. Kan isin jedha daawwattoota tokko subscribe naaf godhaa viidiyoo kiyya galaaltan. Ilaaltu garuu subscribe namaaf hin gootan. Maaliif garuu subscribe achumaan oguuf gootan? Ashamaa daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu. Nageenya rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hunda keessaniif iyyuu ani nagaa ku galata rabbii naa galatuun isin jedha. Maaksi rifeensaan hojjedha. Har'aan kana innis maalidha? Abishidha. Abishidha isin jedha. Abishiin rifeensa keenya hapheteef yabbisuudhaaf nu gargaara. Akkasumallee laaffisuudhaaf akkasumallee dheerinaaf nu gargaara. San hojjedha maaksisa. Har'aan kana bishaan keessa kaa'een borummoo itti fayyadaman jedha. Waliin ilaalla. Erga akkasitti naqadheen booda bishaan wanti naqadha. Wantoota akkasitti bulchinu kana osoo pilaastika ta'uu baate bareedaadha. Pilaastiin shaggaa miti. Odoo burcuqqoo kan gazaaza ta'e bareedaadha isin jedha. Akka rifeensa keessanii baay'isuu hin dandeessu. Oggaa bulee baay'inaaf hin baay'ata. Hin baay'ata isin jedha oggaa bulee jechuudha. Bubbukuka waan ta'eef hin baay'ata. Kanaafiyyuu erga akkasitti walii gaadheen booda isa kana akkasitti qadaadan isin jedha. Maaliif pilaastika doo fayyadamuu baattan pilaastika jedhamu surumayyuu qaama keessaniif kan ta'u itti hojjechuu baattanii bareedaadha. Akkasitti ol keewwadheen kinooti daawwattoota koo abishiin kaleessa akkasitti laaffisee yookiin immoo zafazzafee bulche isa kana isin jedha. Kana fakkaata. Bishaan isaas immoo itti fayyadama waan ta'eef bishaan isaa asittan dimbibbadha. Bishaan isaa immoo maddii kanatti isa kanatti naqadha. Qodaa isa kanatti jechuudha. Maaliif bishaan isaas ni fayyada. Akkasumallee maaksisaas hojjechuu barbaannan kireemsatis akkuma barbaadanitti ni danda'ama. Kun illee rifeensa keenyaaf bareedaadha. Mammoo danda'a waan ta'eef isin akka rifeensa keessanitti baay'inaan hojjechuu hin dandeessu. Rifeensi keessan baay'ee yoo ta'e baay'ee barbaada waan ta'eef baay'istanii hojjetachuu hin dandeessu. Inni immoo amma nagaa hojjetadhee qopheeffadhe jechuudha. Isin immoo hanga isin danda'e isin barbaachisu jechuudha. Oilii xiqqoo nutti naqa. Baay'isuuti. Maaliif inni laafee bule waan ta'eef kinooti daawwattoota kunaaf bullaa'eera. Haala bareedaadhaan bulleecha maaliif rifeensa keenya irratti nafu waan ta'eef haala gaariidhaan yoo bulleessitan jechuudha. Kanaafiyyuu bareechati daaka aggaa daaktan. Baay'ee ta'a yoo kunuunsuutan malee baay'ee ta'a waan ta'eef
Sen immoo ono jedha xiqqeessatti itti fayyadamaa isiniin jedha. Amma akka rifeensa keessanitti garuu xiqqeessa hoggaa isiniin jedhu kan akka rifeensi keessan baay'ee yoo ta'e sen immoo baay'isatti fayyadamaa. Ani rifeensi koo xiqqaadha waan ta'eef. Kinooti amma rifeensa koo dibadhaa. Asirraa isin xiqqoo ishiitti godha. Rifeensa kun dibadha. Rifeensi keessan garuu wanta dibattan hundayyuu iddoo dibachuun dursa qulqullina qabaatee gaariidha. Qulqullina iddoo qabaatee bareedaadha. Akka kiyyaatti sitti himaa. Iddoo qulqullina qabaatee iddoo miiccamaa ta'ee gaariidha. Anki amma miiccitan hin jira. Iddoo miiccamaa ta'ee bareedaadha isiniin jedha. Miiccamaa yoo ta'e rifeensa keenyaafis gaariidha. Qaama keenyaafis waan hundaafiyyuu yoo miiccamaa ta'uu baate bakkuma inni rifeensa keenyaafis hin ta'u nuufis faayidaa hin qabu. Rifeensa keenyaafis faayidaa hin qabu. Qulqullina qabaate garuu faayidaa qaba nuuf. Kanaafiyyuu rifeensa keenya dursa qulqulleessinee iddoo dibannee gaariidha isiniin jedha. Akka kiyyaan isinitti himaa jira. Ani miiccadhee tanan jira. Wanta dibattan hundayyuu xuraa irratti hin dibatina. Miiccadhaa amma danda'amaa ta'e miiccatii itti dibadhaan isiniin jedha. Erga akkasitti waliin geessaniin booda qabaatis qabaa, oliis qabaa. Abishiin baay'ee gaariidha. Baay'ee rifeensa keenya fuulduraan akkasitti nu jalaa dhume kanaafillee ankeefin rifeensi koo baay'ee hubamaa jira. Hubamaadha waan ta'eef isinis immoo waan biroonni hubamaa qabdanis warroonni hubamaa hin qabdanis yoo dibattan si fayyada malee waan si miidhu hin qabu. Sirriitti daakaa garuu rifeensa keessan irratti oo sa'aatii kennitanii too miiccattan malee rifeensa keessanitti waan daakamne isa qabata waan ta'eef sirriitti sa'aatii kennaafitti bulleecha. Bishaan tanaa qabisan immoo sirriitti laaffisaan kiyyan jalaa furdate. Sirriitti laaffisaati. Kun immoo bishaan isaati. Bishaan as innis rifeensa keenyaaf miti akkasitti yoo itti guutan. Lamaan wanti godhaani maaliif tokkichumtuun ta'allee ni garuu isin agarsiisuufan malee lamaan iyyuu nu fayyadaa jechuu barbaadan bishaan isaa akkuma kun bishaan ruuzii akkasuma kunillee nu fayyada malee nu isin jechuu barbaadan bishaan isaatis hin ta'a. Abishiin wantoota gaariidhaaf qaama kee yoo dhugnillee nyaata fillee nu fayyada. Nyaata akkasiin jedhu dhugunnee ganama warroota miidhame keessaan cuggaaraan akkasuma garaa isaanii keessa qulqullina qabaachuu baate garaa keenyallee nuuf miicuudhaaf qulqulleessuudhaaf nu gargaara abishiin jechuudha. Keessumayyuu warroota shamarraniitiif baay'ee gaariidha. Qaama keenya hundayyuu nuuf qulqulleessuudhaaf qaama keenya keessa
nuuf gaariidha isiniin jedha. Kanaafiyyuu abishiin miidhumayyuu qabu. Sirriitti immoo masaajii godha. Dhugaa dibattan sirriitti masaajii godha. Warroonni coggaarraa qabdan kun daakusaa ganama bishaanitti naxxaniit galgala bishaanitti naxxanii ganamaa sammuu bishaan isaarraa gad naqxanii daakusaa jalatti hafaa akkasitti fayyadamtan baay'ee gaariidhaan jedha. Namaafillee ani rifeensa keenyaaf miti nyaatumaafillee jechuu barbaadanii garaa keenya keessa nu qulqulleessuudhaaf shoora guddaa qaba. Abishiin wanta namni qabu isin jechuu barbaadanii. Keessa isaa keessaa akkasitti qadaada isaa keessatti miicamaa ta'e akka isaan itti godhan kun hundumtuyyuu gara keessatti nuuf fudhata. Itti faayidaa nuuf kenna. Yoo xuraa'aa ta'e immoo of keessatti fudhatu. Maaliif xuraa'aan gogaa keenya uffise waan ta'eef nuuf fudhatu jechuu barbaadanii gabaabumatti wantoota dibannu qaama keenya qulqulleeffannee iddoo dibannee gaariidha. Immoo sirriitti yeroo kenninee fi akkasitti masaajii goone. Abishiin baay'ee qaama keenya nuuf miidhagsa. Akkasumallee fuula keenyaafillee bareedina baay'ee qaba. Oilii isaa gatii guddaan binnaa miti gabaarraa jechuudha. Warroonni mataa baay'inaan immoo haphii qabdan itti fayyadamaadha. Maaliif nu fayyada? Rifeensi keessan baay'ee haphiidha yoo ta'e dheerinumaafillee rifeensa keenya miidhagsuudhaaf bifa isaa yookiin immoo kalarii isaa miidhagsuudhaaf nu gargaara. Kanaafiyyuu waan manni qabu rifeensa keenyaaf harki keenyaaf immoo masaajiin bu'aa guddaa qaba. Akkasitti masaajii yoo gootu bu'aa guddaa qaba. Rifeensi koo baay'ee miidhamee jira. Amma baraaf deebi'ee jira. Wantoonni hundumtuyyuu yaaliidhaan kan hin deebine hin jiru. Yaalii godhaafi isin jedha. Isinis warroonni rifeensi keessa isin jalaa miidhamee yaalii godhaafitti ilaaladha. Ana jijjiirra baay'ee hin argadde. Kanaafiyyuu isinis mee yaalaa isin jedha daawwattoota kun. Rifeensa keessan ogaa dibattan immoo bakka hundayyuu haala hundayyuu bakka hundayyuu
harka tokko nu gasin hin jedhu as bareessitanii dibdanii as immoo kunis immoo qallal gootanii immoo xiqqeessitanii dibdan akkasuma rifeensi keessaa sin jalaa lirrin isaa kunis immoo bakka kana sin jalaa jabaata gara biraatiin immoo sin jalaa dheerata akkas waan ta'eef bakka hundaaniyyuu haala tokkoon dibadhaachuu barbaadanii abishan dibadhu bishaan isaatu narraa naaf riise garuu urgaa qabaate miicatu waan ta'eef mara kun qabu agartanii bishaan isaallees fixeen jira yeroo kennaaf nuffitanii xiqqeessitanii qibaata dibuun yookiin immoo wantoota ta'eyyuu dibuun faayidaan qabu masaajii gootanii ala malee yoo harka keessanii sirriitti rifeensa keessan qaqqabdan malee faayidaan qabu dibuu bichaan jechuudha. Erga akkasitti dibeen booda amananii dhadhaa isin sa'aatii barbaadan ofirra tursiisa sa'aatii dheeras akkasuma osoo hin taane sa'aatiin kan isinitti himuu hin danda'u maaliif akka rifeensa keessanii tokkoffaan murteessan akka rifeensa keessaniiti rifeensi keessan baay'ina qabaatan iddoo xiqqoo ture akkasuma immoo rifeensi keessan haphii ta'e taanaan immoo sa'aatii yeroo qannastanii todoo miiccattanii baay'ee gaariidha. Akka rifeensa keenyatti hundumtuyyuu isin immoo dibannaa sanaan isinitti malee sa'aatii isinitti miiccattan immoo isin murteessatiitti dibadhaa isiniin jedha miiccadhaa isiniin jedha kana daawwattoota kun. Warreen rifeensi keessan sirriitti isin jala miidhame dibadhaa ruuzinis bareeda akkasumallee kun abishiinis akkasuma bareeda abishiinis gaariidha akkasumallee ruuzinis gaariidha rifeensi keessan akkas isin jalaa dhume fuuldurri isaa jechuudha sheelaan isin jalaa fixe kunuunfadhaan deebi'aan jijjiirra baay'een argadhe waan ta'eef isin himaa jira waan ittiin jijjiiramu hin jiru waan ta'eef hin jijjiirama kanaafiyyuu isinis immoo of kunuunsadhaa isiniin jedha. Kan isiniin jedha daawwattoota koo viidiyoo koo yeroo ilaaltan achuma sabiskiraayib naaf godhaa sheer naaf godhaa sabiskiraayib naaf godhaadha. Kan isiniin jedha daawwattoota koo sabiskiraayib naaf godhaa viidiyoo kiyya yeroo ilaaltan. Ilaaltu garuu sabiskiraayib namaaf hin gootan maaliif garuu sabiskiraayib achuma nuuf gootan isiniin jedha. Bareechee dibeera.
ishii kanaan hidha. Ana fikirnya saat itu kun ala firaan tursiisu rifeensa kiyya maaliif rifeensi koo baay'ee haphiidha wanti ifani baay'ee haphiidha kanaafiyyuu sa'aat takka akkas caala fuulduran tursiisu isin immoo akka rifeensa keessanitti tokkoffaa rifeensa keessan baay'inaan dheerinaan jira baay'inaan kana isiniin jedha daawwattoota koo kana fakkaataa viidiyoo goggalaaltan sabskiraayib naaf godhaadhaa sheer naaf godhaa isiniin jedha fayyaa naaf ta'a.